Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota obboloota keenya qaalii bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalala isin akka qabu Abdii Geetaachoo Ababee Caaliiti obboleessi koo Abdusalaam Warquu na waliin jira. Guyyaa har'aa sagantaa fixrii hospitaala Specialized University Jimmaa keessatti gochaa jirra. Namoonni maatii isaanii irraa qe'ee isaanii ho'aa keessaa sababa garaa garaatiin namni jaallatee hospitaalaan dhufu yeroo ammaa kana egaa hospitaala keessatti kan tuuqee qabanuu qe'ee isaanii keessatti osoo faxaruu qabanuu namni baay'een jira dhukkubsatee jalaa miidhamee balaadhaan ta'uu danda'a sababa dhibee garaa garaatiin hospitaala keessatti rakkatu. Asitti argamnee dhiiraa dubartii namoota garaa garaa waliin sagantaa fixrii hospitaala Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti faxarsiisaa jirra jechaadha. Obboloonni keenya duraanis namoota dhukkubsatan nu waliin yaalchisaa turtan, namoota rakkatan nu waliin gargaaraa jirtan har'allee akka sagantaan faxarsiisaa kun raawwatuuf nu waliin dhaabachuu keessaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Kana malees immoo sagantaan kun bifa miidhagaa kanaan akka adeemuuf gaggeessitoonni dhimma fayyaatiin wal qabatu as keessa hojjetan jechaadha. Baay'een isaan galateeffachuu barbaada. Bakki kun eegumsa irraa kaasee haala garaa garaa naa mijeessuu dabalatee koofii seeremoonii kanallee isaan to'ala naa mijeesse isaaniin osoo galateeffatin darbuu hin barbaadu. Maqaa kootii fi maqaa keessanii nan galateeffadha. Kan biraan sagantaan zakaatul fixrii Raamadaanii hiikamuuf sagantaa jirutu jira. Namoonni hirmachuu barbaadan nu dubbisuu dandeessu. Sagantaa irraa kan irratti obboleessi koo gorsaan koo Xaayir Abbaa Macaa Muhiddin asitti argama. Sagantaa fixrii kana wal qabatee maal takkatti dhagaamee fi du'aa illee akkasii kadhatuuf gara kanatti waamanii. Wanti namni keenya beekuu qabu gara caalu namni mana ofiitti waan argifamee nama faxarsiisa garuu namni rakkataan guddaan kan jiru asas bidaalee kana keessa nama dhukkubsachiisaa baadiyyaa fagoorraa dhufa. Nyaanni inni yeroo faxirii immoo addaa akka aadaa keenyaatti. Kanaaf sagantaa kana goranii wal jajjabeessuun wal faxarsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Rabbiin biraas jazaa guddaa qaba. nama dhukkubsate gaafate Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam nama dhukkubsate gaafate abbaa ganama raqee gaafate guyyaatti malaayikaa 70,000tu eegumsa tiksaanii oola jiranii abbaa galgala raqee gaafate hamma ganamaatti malaayikaa 70,000tu tiksaanii oola jiranii kun garuu utuu tajaajila lama siif kennama jedhame hamma akka gammadanu kana bara kan malaayikaa waan hin mul'anneef malee. Kanaaf manni keenya kottaatii namoota as keessa jiran gaafadhaa faxarsiisaa dabalataan hojjettoonni hospitaalee Jimmaa as keessa jiranu Injinar Muhammad Adde Firdos Muhammad Dr. Ahmad Zainuddin illee baay'ee galatooma haala gaariidhaan keessa qulqullina irraa kaasee eegumsa irraa kaasee haala baay'ee nama gammachiisu nama hawwatuun sagantaan kun raawwate galatooma. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hospitaala kana keessatti utuu namni hundi dhufee daawwatee waan jiru ilaalee baay'ee natti tola. Maaliif namni hospitaala kana keessatti yeroo isaa mana isaa dhiisee as keessatti dabarsu baay'ee cimaadha waan ta'eef as keessatti dabarsuun baay'ee cimaadha. Hundi keessanuu dhuftanii waan as keessa jiru ilaaltan baay'ee natti tola. Maaliif namni yeroo dheeraatiif waggaa tokko ji'a 6 ji'a 3 waan akkanaatiif mana isaa dhiisee gisee as keessatti dabarsu waan nama wajjin dabarsu baay'ee hawwa waan ta'eef akka kana nama wajjin gaafa dabarsu baay'ee gammada waan ta'eef hunduma namaatu akkas gochuu danda'e nan affeera galatooma.